Yooyaa nagaan isiniif haa ta'u jecha ani maqaan koo anillee maqaan koo Abdii Qaban jedhama. Amaanuel Mikaa'eliin jedhama. Garee Kichuu Miidiyaa keessaa qindeessummaadhaan hojjedha. Taatumaadhaan illee nan hojjedhaani. Osurraa Kaasoonan jedhama. Garee aartii Kichuu Miidiyaa keessaa taateedhaan kan inni hojjedhu. Bakka Darajjiin jedhama. Israa'el Badhaaneen jedhama. Kana yoo hojjedhu Kichuu Miidiyaa keessaa taatumaadhaanidha. Karaalee garaagaraadhaan aartii Oromoo guddisuudhaa fi Kichuu ijoollee Oromoo achi ol reef ba'aa jiran kana wal qabannee guddannaa wal qabannee baanaa jennee walumaa galtee ijoollee keenyaatiin wantoota baay'ee miidiyaa kanarratti hojjenna jennee yaadaa jirra. Kanaaf egaa isinis illee warreen daawwachaa jirtan egaa yuutuubii keenya kana sabiskiraayib gochuudhaa fi namoota biraan keenya bira sheer gootanii akkasiin biraan nu geessaniif viidiyoolee nuyi itti gagadhiisnu nuuf ilaaluudhaanii nu bira dhaabadhaa isiniin jenna. Kanarraa kan hafe diraamaan taataa'ee kan jedhamee waamamu yookiin immoo diraamaan walitti fufiinsaanii agarsiifamuuf jedhaa jiru wanta jiruufi kanaaf nu bira dhaabadhaa. Diraamaan sa'aatii 1 hanga 2 hanga 3 ta'ullee qophaa'aa waan jiruufi ijoollee keessan kana bira dhaabadhaa. Dandeettii adda addaa taalentii garaagaraa warri qabdan immoo lakkoofsa bilbilaa nuti jala isinii keenyu kanaan nuuf bilbiltanii dandeettii koo kanaan naa baasaa dandeettii koo kanaan naa baasaa jettanii dandeettii garaagaraa warri qabdan akka dhuftanii kara keenya kana baatan isin affeerraa asumaan isinillee dhuftanii akka nu wajjin hojjettan kabajaan isin affeerra. Haati hawaasa keenya gidduutti ta'e amma hundumaa isin qaqqabsiisuudhaaf hundumaa xumuree jira. Kanaafuu filannoon keessan Kichuu Miidiyaa ta'u waliin dhaabbannaan wajjin dhaabbadhaa nuutubaa isin dhumna. Yuutuubii keenya sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan nuti na dhaabadhaa akka nu jajjabaannu immoo yaada keessan nuti na dhaabadhaa isin jedha. Maal kana qofaari ijoolleen Kichuu Miidiyaa akkuma wal qabattee ta'aa jirtu ijoollee kana jajjabeessuudhaaf immoo egaa nuti na dhaabadhaa isiniin jenna innis immoo maali laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan ijoollee keessan cinaa dhaabadhaa. Kanaafuu diraamaa garaagaraa ayyaana irratti illee isiniin qopheessanii waan isiniin dhiyeessaa jirruuf qophiidhaan nu eeggadhaa isiniin jenna.